Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtani. Nuti nagaa jirra galata rabbii isinis akka nagaa taataa waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam jirta fayyuma keessanii naguma keessanii jiruu simbirata akka maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra. Har'ammoo maal qabannee dhufne seettanii har'a waa baay'ee bareeda tokko waa baay'ee kan nama hawwatu namni hunduu kan hawwu jechuudha. Innaa har'a akkuma argitan ayyaana gannaa dhufaa jira. Fuulduraan immoo xinqanni dhufaa jira. Kanaaf egaa aniif kaasuun illee waa hojjisiisnee wannuma qimii keenya hojjisiisnee mana finiicherii eenyu jedhama Dabbabaa jedhama. Finiicher Dabbabaa jedhama. Innaa Asallaa keessatti iddoo beekamaa kan ture jechuudha. Asallaa qofaa miti Qirancaafi Saguree Boqojjii Adaamaa Hawaasaa Darbazeet iddoo baay'ee qaba jechuudha Qirancaafi. Kanaaf warroonni bitachuu barbaadan Qirancaafi kana in argattan bakka barbaadanitti isiniif jechuudha. Innaa kanaaf aniif kaasuunis maal filachuu deemnee seetanii bitachuu deemnee akkuma argitan meeshaa gaarii kwaalitii kan eeggate keessadha jechuudha. Soofaa argitanii mee ilaalaa soofaa kan amma baay'ee tokko bareeda waagaan isaa tisirikaashaa waagaan isaanii bargeet baay'ee wuddii miti jechuudha. Iqaan isaanii garuu xiraatii qaba. Biqaatii fi xiraatii qaba garuu waagaan isaanii baay'ee tokko gabbuu dhugaa. Amma soofaa kana fakkeenya kuma kaniiwwan jechuudha elliiwwan kana 75,000 jiranii xirreedha 75,000 innaa kun immoo wani injira kan ellii fi soofaan amma ayinataa lama ellii fi kan biraati jechuudha kan mana keessa jiranii. Kanaafiyyuu soofaawwan elliin አንደኛ darajaan aga 120 አንደኛ darajaan aga 120 ni jira sanii gadis ni jira amma kun fakkeenya 45,000 jechuudha. 45,000 waagaan isaa kun jechuun samaawiin kun adiiwwan kun ammoo 75,000 jiranii yaamicha garuu yaamichi isaa 75,000 sirriitti kwaalitii kan eeggate soofanii baay'ee tokko gaarii dhugaa manaafis damaqi jira foormii manaa kenna jechuudha qalamii kanaa isaa wajjin deema. Innaa kuniiwwan ammoo jechuudha bifti isaa magaala yookiin bunnaa kararii kuniiwwan immoo innis 65,000 inni kan isatti aanee jiru arungaadee garasii magaala kan qabu 45,000dha. Innaa baay'ee tokko waagaan isaanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waagaan isaa baay'ee tokko shaggaadha. Wuddiis miti jechuudha rakasas miti bakka haa ta'u amma wanta hundumtuuyyuu waagaan isaanii ol jira waan ta'eef egaa haa ta'u gaariidha. Maaliif waan hunduuyyuu zayitiin irraa 2,000 meeqannaa kunillee 45,000 kuniiwwan immoo 65,000 70,000 hin jira kuniiwwan 65,000dha. Wanno samaawiiwwan kun kan garanaa kun samaawiin kun 55,000 inni jechuudha. Samaawiiwwan jechuudha garariin isaa wanno kan fakkaatu 55,000dha. Innaa as keessa kumni kan 45,000 hin jira kan 55,000 hin jira kan 65,000tti saga 70,000 hin jira kan kumni 100,000 minaaminaa inni immoo gara biraati jechuudha. Kan aga 130,000 120,000 hin jira jechuudha. Innaa soofaa soo argitan baay'ee tokko das kan nama jedhudha. Innaa baay'ee tokko das nama jira dhugaa dubbachuudhaaf waagaan illee waagaan isaanii gatii madaalawaadha akka waagaawwan kaanii miti. Makiinaan aga manaatitti namaa fida makiinaa qaban jechuudha. Innaa warroonni bitachuu barbaadan heloo jedhaa nuti illee asii filannee jirra. Akkasuma obboleettiin keenya tokko illee kan filatte hin jirti as keessa jechuudha. Kinoo arungaadeenis hin jira kararii barbaadan hin jira dhugaa dubbachuudhaaf karariis hin barbaadan gaarii bakka babbareedni jechuudha. Inni amma kun gurguramee jira barreeffama irratti gurguramee jira jechuudha kuniiwwan amma 65,000 ba'ee jiranii.
Inna kan garanaa kun immoo 75,000 jechuudha. Adiiwwan kuniiwwanis 75,000 70 gurguru garuu 75 jechuudha waagaan isaanii. Inna kan as keessa amma hundi waagaan isaa garagara jechuudha. Kan 65tu jira akkuma isiniin jedhee kan macarrashaan isaa as keessa kan jiru 45 gadi hin jiru jechuudha. 45 gadi hin jiru. Inna baay'ee tokko das nama kan jiru kun immoo tokko abbaa tokko illee namni barbaadu jechuudha. Amma manyitaa minaaminatti yookiin saalonii iddoo tirfiitti abbaa tokko bareedummaaf namni barbaadu hin bitata hin jira abbaan tokkottis jechuudha. Innaa soofaan baay'ee tokko bareedaa soofaa bichaa miti jechuudha. Wanti baay'een hin jira algaanis hin jira. Algaan biyaasa achi keessatti maarbaatii kan qabu. Cinaa lamaaniin komodiinoon amma faashiniiwwan komodiinoo dheeraa lamatu jira. Cinaa tokko komodiinoon tokko maarbaatii ibsaa komodiinoon tokko immoo cinaa tokko mastaawotii qaba jechuudha. Jalaan masaabaawwan qaban jechuudha. Inna baay'ee babbareeda jechuudha. Hiiqqaan dhugaa amma akka duraanitti miti kwaalitii eeggatee kan dhufe baay'ee tokko das nama jedha. Waagaan isaanii immoo wanta nama gammachiisu baay'ee iddoo kanatti waagaan isaa baay'ee tokko rikkaasha jechuudha. Gara biraatti garuu amma naannoo Asii Asallaa ta'ee iddoo baay'ee jira waan ta'eef waagaan isaanii baay'ee tokko guddiya. Kuni garuu waagaan isaan qannasa dhugaa dubbachuuf qaagin gaarii qaba. Nuti yeroo duraatti illee soofaa mana keenyaa kana isaan biraa bitanne jechuudha dambanyaadha. Innaa warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Asallaa akkasuma naannaa isaatti warra jirtanii isin qunnamsiisuu hin dandeenya jechuudha. Warroonni fe'a qabdan yoo jiraatanii. Innaa baay'ee namatti tola. Meeshaa mirxii kaalitii kan eeggate keessa jira isiniin jechuu barbaadetanii. Algaan taanaan biffee taanaan wanta achi hin jirre hin jiru. Hundumtuu hin jira jechuudha. Hundumtuu achi keessa hin jira wanti hin jirre hin jiru. Kanaafiyyuu kinoo biffeewwan illee TV stand illee chiikin kaabiteen kanaafiyyuu hundumtuu ni jira. Koottaa kinoo biffeen illee biffee araat maazanii irratti kan galu jechuudha. Araat maazanii jedhama akkasuma TV standiinis hin jira. Wanti hundinuu hin jira. Wanti barbaaddan hunduu hin jira. Heeloo jechuu bichaadha. Heeloo jedhaayi. Wal sin qunnamsiisne akkasuma qaamalattanii warri bitachuu barbaaddanis immoo lakkoofsa isaaniis ni laxxafna. Inni akkasii isiniin jenna baay'ee tokko babbareeda. Isiniin darbin ayyaana gannaaf qophaa'ee jechuudha. Meeshaa